mijay mijuel mijuken bari naga wara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kormi naga ala warri naga or naga ya kawaki naga nugu ullan naga olle bulla naga wage robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wage nugu or naga ya katisaule naga elema gadi naga disa naga ya banega naga ni olega mijay karra mijay tana mijay Yoya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqeen show torbanetti guyyaa tokko kan isiniif dabartu toora saatalaayitii ONN akkasumas sooshaal miidiyaatiin kan har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheedha. Guyyaa har'aas keessummaa nan qaba. Biyya tokkotu jira. Biyya bineensoleen waliin jiraatan. Bineensi leencis, qeerransis, sangaanis, waraabessis, harreenis biyya nagaa waliin jiraatan. Akkuma sooshaal miidiyaa kana keessa beektumni beekaanis, hayyuunis, qabsaanis, waldaalaanis, dheeraan, gabaabaan, gurraachi, diimaan kan waliin jiraatan jechuudha. Amma biyya bineensi waliin jiraattu kana keessa bineensoliin waluma keessa deemuutu sangaadhaa fi leencatu walitti dhufe. Sangaaf leenci walitti dhufanii sangaan kun qarqar hidhatee leencaa ittiin ennaan walitti hin bu'an gaa. Leenci isin kajeelaa garuu itti hin bu'u. Numa kajeela immoo foonsaa. Sangaan leenca bira leencaa ittiin ennaan walaansoo si wajjin waliin qabuun barbaadaa ittiin. Leenci as ilaalee cinaalee namni biraan hin jiru. Isa ta'uu isaa baree rifateetu silayyuu karaa barbaadaa jira. Anaan immoo innaan eeyyessumaa ennaan ana wajjin waliin qabuuf ennaan eeyyessumaa wajjin waliin qabaa ittiin. Sin danda'ullee xiqqoo kottu kaana yaalaa jedhee waliin qabanii abbu'aa gootee sangaan lafaan dhooftee leencicha. Beekaa qofaaf himu. Hin qofeef. Sangaan lafaa kaatee quruphistee miila isee achi fuutee as fuutee bookkistee sangaan gaafaan lafatti dhiyee hin gammade baay'ee. Naan amma seetten ammas moo jedhee naan waliin qabanii ammas hin kuffiste. Akkuma kuffistee inni irraa kaatee quruphiste sangaan. Sadaffaatti dhufe. Dabalannaa ittiin. Ndadhabee lakkii ittiin ndadhabee lakkii hin danda'u beekaadha leencichis ndadhabee lakkii ittiin waliin qabuu qabna. Ennaan ammas fuutee lafaan dha'uuf gaafa jettu sangichi micciireetu abbu'aa godhee sangaa lafaan dha'e leenci. Leenci sangicha micciiree abbu'aa godhee lafaan dha'e. Irruma gattaa'e. Ennaan sangaan ol ilaalteetu narraa bu'iikaa obbo Leenci jetteen. Kachechelee sangaa jedhee hin dhageenye nuti bara yoo kuffifne irraa ka'uun beennu jedheen sangaadha. Nuti yoo kuffifne irraa ka'uun beennu. Miidiyaa uummata Oromoo kan ta'e OMN waggaa sadaffaa isaa kabajateera. OMN baga dhaloota keessa waggaa sadaffaan isin ga'e ittiin jennaan. OMN waggaa sadan kana keessatti hojiilee gurguddaa uummata Oromoo kaabaaf kibba ba'aaf dhiya qabsoo bilisummaa Oromoo addunyaatti gurra waan baay'ee nutti agarsiisee waan baay'ees uummata Oromootiif godheera baay'ee itti gammanneerra horaanuu bulaa waggaa dhibbaffaa keessan kabajadhaa isiniin jenna. OMN baga ittiin isin ga'e jenna ammas irra deebifne Qaanqeen show. OMN kan uummataati. OMN kan keenya. OMN kan Oromooti. OMN baga itti isin ga'e hojjettoonni OMN geggeessitoonni OMN hundi keessanuu baga gammaddan uummanni Oromoo marti keessan baga gammaddan jenna. Opiidiyoon bara 1990 keessaa yeroo mootummaan Dargii cabuu jala ga'u darraa keessatti hundeeffamanii kana seenaarraa baay'ee agarreerra. Opiidiyoon kan iseen uumamte ummaan Oromoo ittiin cabsuudhaa fi wayyaaneen uumamteedha. Opiidiyoo duriirra garuu opiidiyoo ammaa kana keessa ilmaan Oromoo hedduun isaanii sabboontonni ilmaan Oromoo biyyarraa baqannee biyya hambaa keessa teenyee uummata keenyaa bu'aa buusuu hin dandeenyu jedhanii warra itti amanan beektonni keenya sabboontonni hedduun opiidiyoo keessa galanii akka hojjechaa jiran hundi keenya ni beeknu. Hammamiyyuu opiidiyoo ta'arru opiidiyoo hajibbiniyyuu malee qabsaa'onni ilmaan Oromoo sabboontonni Oromoo hedduun saba isaaniif quuqaman lammii isaaniitiif quuqaman hedduunis achi keessa jiru. Isaaniifis galata galfachuun barbaada.
jabaadhaa uummata keessaniif hojjedhaa uummata keessaniif qabsaa'aa jedha. Haasaan obbo Lammaa Magarsaa yeroo darbe godhaniif gidduu kanas immoo walgahii OPDO kallattiidhaan televezyiiniidhaan darbaa ture irrattis jechoota baay'ee jechoota hedduu namatti tolan jechoota keessa namaa raasan jechoota hammanaan namatti tolan hedduu dhagaa jirra. Garuu pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin waa jechuu barbaade. Obbo Lammaa Magarsaa jechoonni afaan keessan keessaa ba'u jechooti isin jettan nadhii dammaati tokko waan lafa bu'uun jiru baay'ee nutti toleera baay'ee gammanneerras baay'ee itti gammanneera. Garuu obbo Lammaa hojiitti nu oolchaa hojiirra nu oolchaa jechoota isin jettan sun jechoota ijoollee yookaan qeerroo dargaggoo ofitti qabuuf otoo hin taane jechoota hojii nuuf ta'uun jedha. Har'a obbo Lammaa afaan isin har'a teessanii dubbattan afaan har'a dubbachaa jiru. Oromiyaa har'a jedhamtee isin bulchaa jirtan biyya Oromoo kanaaf aarsaa hedduu kaffalame. Aarsaa hedduu kana kan kaffale ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun kan kaffalan OPDO keessatti miti. Osoo OPDO hin uumamin waggaa 30 waggaa 40 isa dura qabsoo kanaaf aarsaalee gurguddoo kaffalame. Qabsoo kanaaf lubbuu baay'ee dhume. Har'a bareennee teenyee anaasa'u isin haasoftan hedduun keenya ittiin haasa'aa jirru hedduun keessan ittiin biddeen nyaachaa jirtan kanaaf aarsaalee gurguddoo kaffalame. Aarsaalee gurguddoo kaffalaman kana keessa qe'een har'a liyyuu poolisii yookaan poolisii addaa naannoo Sumaaleetiin ajjeefamaa jiran dararamaa jiran qe'eerraa buqqaa jiran kun aarsaa baay'ee kaffalan. Harargee ba'aa yookiis Oromiyaa ba'aa. Harargeen ba'aa qabsoo adda bilisummaa Oromoo hundeeffamaa fi sana fuuldura waggaa 50 waggaa 40 dura qabsoo ilmaan Oromootiif aarsaalee gurguddoo kaffalan. Qabsoo du'a afaan Oromoo guddina afaan Oromootiifis aarsaa hedduu kaffalan. Oolmaa hedduu nurraa qabu. Oolmaa hammanan jedhamne nurraa qabu. Har'a garuu yeroo qe'ee isaanii keessatti maanguddoon ijoolleen dubartoonni ajjeefamaa jiran callistanii ilaaluun keessan baay'ee na gaddisiise. Osoo kana ilaaltanii gurra qabachuun keessan hedduu na gaddisiise. Uummata qabsoo bilisummaa Oromootiif aarsaa hammanan jenne kaffalame. Uummata afaan Oromootiif aarsaa hammanan jenne kaffale. Uummata saba Oromootiif oolmaa guddaa oole kun har'a ajjeefamaa jira. Har'a qe'eerraa ari'atamaa jira. Har'a lafni irraa fudhatamaa jira. Har'a ijoollee xiqqoon garaa keessatti bakkeetti ajjeefamaa jirti. Kun kan ta'aa jiru liyyuu poolisii yookiin poolisii addaa naannoo Sumaaleetiin. Uummata Oromootti dhiyoo kan jirtan, uummata Oromootiif qabsoomne kan jirtan, jijjiirama uummata Oromoo keessatti finna kan jettan OPDO'n utuu kana agartanii dhiistanii darbuun keessan garuu baay'ee nutti dhaga'amee jira. Jechooti afaaniin haasa'u utuu hin taane hojiitti hiikamee qe'ee Oromoo qe'ee boo'ichaate qe'ee Elamuu Qilxuu keessatti har'a namni ajjeefamaa jiru callisanii ilaaluun keessan baay'ee nu gaddisiise. Tarii naannoo sanatti hin dhalanne ta'uu dandeessu. Tarii naannoo sana akka gaariitti hin beektan ta'uu danda'a. Burqee keessan ga'a. Boqollaa keessan qaqqaba. Har'a ilmaan Oromoo naannoo Harargee keessaa ajjeefamaa jiru. Baalee keessaa ajjeefamaa jiru. Boorana keessaa ajjeefamaa jiru. Gujii keessaa ajjeefamaa jiru. Saba xiqqaadhaan. Yeroo qe'een keessan ajjeefamu muummichi ministeera Itoophiyaa isiniin garuu dhagaadhaan isin goyoomsu. Bu'uura dhagaa kaa'uudhaan isin goyoomsu. Ilmaan Tigraay jiranaalonni Tigraay garuu warra lammii keessan ajjeesaa jiru, warra saba keessan qalaa jiru, warra saba keessan duguugaa jiru dhaqanii akkasitti simachaa jiru, galateeffachaa jiru. Obbo Lammaa Magarsaa otoo kana ilaaltanii sabboonummaa nutti lallabdu. Osoo kana argaa jirtanii waan biraa waa'ee dinagdee waa'ee maallaqa horachuu nutti himtu. Oromoo du'a jalaa baasaa. Tokkoon hafuura baafannee afaan Oromoo dubbannu keessatti dhiiga ijoollee Harargeeti kan aarsaa kaffale. Har'a isaantu du'aa jira. Har'a isaantu ajjeefamaa jira. Har'a isaantu qe'eerraa buqqa'aa jira. Achiin eegale qabsoon Oromoos achiin eegale. Ilmaan Tigraay saba xiqqoo itti naquudhaan nama ajjeesuu achiin eegale.
achitti waan dhaabbatu isinitti hin fakkaatin iddoo bira dhaqa. Uummata Oromoo uummata bal'aa qabdu. Uummata Oromoo uummata harka duwwaa diina fuuldura dhaabbatee laphee isaa kennee qabdu. Uummata Oromoo qabdu. Uummata keessan abdadhaa. Uummata keessan qabadhaa. Uummata keessan falmaa. Uummata ajjeefamaa jiru du'arraa hambisaa. Qe'ee boo'ichaa ta'e qe'ee gammachuu nuuf godhaa. Afaaniin sabboonummaa faarsu hedduu qabna. Kan afaaniin waa'ee horii nu dubbatu hedduu qabna. Kan afaaniin waa'ee misoomaa nu dubbatu hedduu jira. Hojiin nutti mul'isaa. Saba kanaaf dhaabbattan yoo ta'e. Warra waan dubbate hojii rooshu Rabbi sinaa godhu. Tafkii beektu? Tafkiin waan xiqqoo tokko. Tafkiin yeroo hedduu biyyoo keessatti argamti. Bakka bunaatti guddadhe waan ta'eef biyyoo keessatti dhufe waan ta'eef tafkiin nan beeka. Tafkiin kun hin qabamtu baay'ee utaalti. Tafkiin kun deemtee qaama namaa bakka laafa argattee seenti. Quba faa gidduu, qeensa faa bira, qeensa miilaa, qeensa harkaa. Al tokko gaafa agartu ta'a namaa irratti seenuu dandeessi. Tafkiin kun gaafa qaama namaa seentu suuta seenti. Seentee ergii keessatti galte booddee bifa jijjiirratti. Tafkiin munjaleetti geeddaramti. Munjaleen ni guddata. Qarxiixii qaba. Qarxiixii kana keessatti cinii hora. Ciniin kun gaafa bishaatee qaama namaa keessatti bishaatee dhiiga namaa xuuxee achi keessaa gaafa utaalu lafatti gannammee lafarratti deebi'ee tafkii ta'a. Tafkiin sun ammas deebitee tafkiin munjalee taati. Munjaleen cinii taati. Ciniin tafkii taati. Akkasitti wal horti. Yeroo tafkiin nama keessa galtu kana yeroodhaan dafanii of keessaa baasuudha. Gaafa seen munjalee taatu qarxiixii wajjin baasuudha. Yoo ba'uu baatte qeensallee namarraa buqqisti. Namallee hin madeessiti. Of wodha. Taa'uu hin dandeessu. Deemuu hin dandeessu. Qaama namaa keessa galtee qaama namaa balleessiti. Qeensa namarraa buqqisti. Tafkiin gaafa nama keessa galtu of keessaa baasuudha. Hanxii yookiis qoreedhaan miti kan of keessaa baasan. Tarii qoreen sun nama keessatti caba. Hanxiin mukaa sun nama keessatti caba. Innis rakkina biraa uumuu danda'a. Tafkii of keessaa kan baasan marfee yookiis limmoodhaan. Limmoon sibiila, marfeen sibiila. Gaafa nama seenuun immoo baay'ee nama dhukkuba. Garuu dhukkubni yeroo sana duwwaadhaaf kan marfeen si waraanu yeroodhuma sana of waraantee of keessaa baasta. Cininattee ilkaan baay'ee namatti dhaga'ama. Munjaleen sun achi keessa teessee si hoosistee qaama si nyaattee qeensa sirraa buqqisuurra yeroo tokko ilkaan cininattee of keessaa baasta. Itti gadi dhiibdee limmoo sibiila sanaan akkasittiin of keessaa baasu. Har'a wayyaaneen tafkiidha. Wayyaaneen akka tafkii utaalti. Gola Oromiyaa hunduma keessa utaalti. Bakka laafaa agartee seenti. Bakka seente kana hin dhuunfatti. Bakka keessa galte kana qeensarraa buqqisti, in ajjeesti. Nama okkolchiisti, nama addaan baasti. Miilla keessa seentee mataa nama dhukkubsiti. Deemsa nama dhowwiti, qeensa namarraa cirti. Wayyaaneen tafkiidha. Wayyaaneen tafkiidha. Tafkii nama keessa galte garuu sibiilaan baasu. Tafkii nama keessatti galte utuu see wal norin ilkaan ciniinnatanii sibiilaan of keessaa baasu. Tafkii of keessaa haa baafnu. Tafkiin nama keessatti hortee munjalee taatee munjaleen 3-4 dhalti. Munjaleen bakka tokko teessu 3-4 taati hin baay'atti. Yoo dhiiste lubbuu si ajjeesti. Nama munjaleen ajjeese hin beeka. Qaama kee guutuu furatte. Qaama nama hundumaa keessa galte. Badhifachaa deemti.
bal'ifachaa deemti tafkii sana munjaleen sun dhattee cinii ortee ciniin sun baatee tafkiin sun deebitee galtee horti nama keessatti nama ajjeesti qeensa namarraa buqqisti deemsa nama dhowwiti taa'umsa nama dhowwiti ta'arratti kan nama galtu taa'umsa nama dhowwiti har'a wayyaaneen akkas wayyaaneen tafkiidha wayyaaneen nu keessa galtee munjalee taate nu keessa galtee horte qeensa nurraa buqqisti deemsa nu dhowwiti lubbuu nu keessaa baasuuf deemti utuu seenin guddatiin sibiilaan of keessaa baasuudha utuu seenin guddatiin sibiilaan limmoodhaan marfeedhaan itti dhaanee of keessaa baasuudha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show har'as keessummaa addaan isiniif qaba. Keessummaan keenya har'aa immoo dargaggeessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama qooda fudhachaa turedha. Maqaan isaa Obbo Gurmeessaa Sabaa yookiis Gurmeessaa Diidaati. Gurmeessaa Diidaa gama qaanqee showtti afeerraa si goone simantee asitti argamuu keetti guddoon si galateeffadhaa horii buli. Horii bulii deebanii dhaaftaa mootilleen carraa kannaa kennitee waan ankee darbu nagaafachuuf asitti naaf yeroo heetiif hedduu galatoon. Tole Gurmeessaa egaa umuriin walumatti sinna waan ta'eef Gurmeessan jedha obboon jedhu. Asirratti gaafa si ilaalu nama aadaa Oromoo keessatti guddatte fakkaata keessumatti iyyuu hangafa Oromoo Booranarraati. Mee akka aadaa Oromootti sagantaa keenya kana eebbaan akka nu hubantu si gaafadha. Galatoomii in eebbifannaa. Bariin nagaa gaaddisii nagaa hor nagaa Oromoon nagaa warrooba nagayaa waaqayyo roobee irraa bala guutu waaqayyo guddaan nagaa nu guutu waaq nu gargaar tokkummaan nu kennu bilisoomsi horii bulii deeban. Hedduun si galateeffadha. Gurmeessa mee qaanqee show daawwattoota keenya wajjin uummata Oromoo wajjin akka wal bartu afeerraa si godha. Gurmeessaan eenyudha? Guddina kee jireenya kee amma lafa jiraattu eessarraa kaatee eessa akka geesse gabaabsitee uummata wajjin akka wal bartuun si afeera. Gurmeessaanii nami fagoo na beeku guyyoon na beekaa maqaan kiyya guyyoo diidaati. Ani nageellee boornaa dhaladhe. Gurmeessaa jaallan qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti maqaan Gurmeessaa ennaa moggaafame. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhuma 1993 itti dabalamee suniin dura man barumsaa keessa ture man barumsaa sadarkaa lammaffaa man baroota high school magaalaa Nageellee baradhee achirraa dirree qabsoo kibba Oromiyaatti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eetiin adda bilisummaa Oromoo dabalame. Amma abbaa ijoollee irratti fakkaate sagalee ijoollee nagaasi bira abbaa ijoollee meeqaati? Abbaa ijoollee lamaati. Abbaa ijoollee lamaati. Biyya kamiin jiraatta Gurmeessa? Geerarsi abbitoo tokko waan jedhu erga dhaladheen bakka garaa hongeenneedha. Erga dhaladhee deemumatti jiraan. Jechuun bakattummaan Keeniyaas, Ugaandaas, South Afrikaas jiraadhee jira. Amma immoo Kaalifoorniyaa Ameerikaa jiraadha. Sandiyaagoo. Yeroo dhumaaf achi jirta malee achirraa isin bobbaata jechuudha. Asirraas hin deemu. Hin dhaabanne gammaam. Haga bilisummaatti dhaabbachuun hin jiru. Dhaabbachuun hin jirtu. Tole Gurmeessa qabsoo adda bilisummaa Oromootti baroota 1993 dabalameette. Qooda fudhannaan kee maal ture qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa? 1994 keessa abbaa galaa ture. 1994 gardhumaa bobba'ee Oromiyaa seenee 1995 abbaa saglii ture. 96 aga 98 illee abbaa saglii achirraa abbaa muraasaa ta'ee bifuma adda addaatiin dalagaa ture.
dirqama adda addaa fudhadhee bifa adda addaatiin bobba'aa ture. Dirree kibbaa keessa kan socho'aa turte. Kibbi baallee aga baalee waabee cufa deemee ture. Tole gurmeessa hedduun si galateeffadhaa akkuma jiree gama kanatti afeerraa keenya argattee simannaa gootee argamuu keetti horii bulii. Qabsoo kana keessatti mee qabsoo dirree kibbaa kana keessatti namoota hedduudha kan wareegamanii namooti yeroo hundumaa fakkeenya sii ta'anii lafa deemtutti sammuu kee keessaa warreen hin baane. Yaa ani qabsoo kanatti dabalamuu fi warri fakkii guddoo naa ta'anii fi akka qabsoo kanatti dabalamu akka an Oromoo ta'e akka gartee Oromoon qabsaa'oo malee hin bilisoomneef agartee qood guddaa taphatanii maanguddoo dhalootaan naannoo keenyaa ka'anii arguu kaagartee waan isaan haasaanii abbaa kiyyifaa kortaanii faa teessuma irratti dubbatan nama akka gartee godaana tunii nama shalaqaa jaatanii nama dhaddachi gololchaa nama boruu dhaddachaa nama ilmoolee jaarsoo maanguddoo hedduutu jiraachuu nama bulee huluu warra lubbuun hin jirre warra liiban dabbasichaa warra lubbuun hin jirre isaan kunniin yeroo mootummaan dargii jigu qood guddaa taphatan hawaasuma keessatti qood isaan taphatan tokko akka addi bilisummaa Oromoo dhaaba Oromoo taatee fi akka deeggarsa hawaasa kana barbaadu akka Oromootti bira dhaabatan uummat sun himanii jechuudha. Kan irraa ka'ee naannoon ayitti dhaladhe Booranii gama Liibanis jiru gama Dirrees jiru teessum taa'uun waan murteeffatu qaba. Maal wanni inni murteeffate? Mootummaan dargii mootummaan jiru jigee mootummaan kennu mootummaa wayyaaneetii miti dhaabbii kennas mootummaan kennas adda bilisummaa Oromooti adda bilisummaa Oromoo cina dhaabbanne falmuu qabna Oromiyaa bilisoomsuu qabna jechuun sadarkaa gadaatti murteeffatan jechuudha. Kanaafuu warri kunniin warra akka dhugaa dubbachuuf hawaasi Booranaa kaa'amu jiru qabsoo Oromoo tana akka paartii siyaasaa yookaan dhaab siyaasaa osoo hin ta'in iyyuu akka dhaabbii sun xiyyaa mootummaa xiyyaa hoogganaa xiyyaa akka fudhachuudhaan akkasitti deeggare. So maanguddoon tun fakkii hedduu naataate jechuu barbaade. Qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Irraanfachuu hin qabnu, hogguu haa yaadannu. Haa wal yaadachiifnu, namuu haa qaabannu. Waan haammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebii hin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warra ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Shalaqa Sallees Jaloo nama akka Saari Jaarsoo warri kunniin fakkeenyaaf Saari Jaarsoo barsiisaa ture boruu dinnee yeroo qabsoo ba'u yuunivarsiitii irra ba'ee Shalaqaan Salleesii Jaloo shalaqa waraana dargii ture warri kunniin akka lakkoofsa addunyaatti 1970 keessa fuul Soomaleetti ba'ani. Dhalootaanii nama kibba kana irra dhalatan yookaan naannoo Booranaa kana dhalatanii jechuudha. Nama Xula Duubee fa'aa Abbo Xulaa. Abbaa Hussein. Gartee warri kunniin agartee Soomalee keessatti wareegamanii
wanni isaan Soomalee keessatti wareegamaniif wanni Soomaleen isaan rashanteef yeroo sun akkuma beekamu Oromoo Soomaleelleen naannoo Oromiyaa qabachuuf duula waan jirtuuf maqaa Soomalee abbootiin nu waliin socho'aa jennaan lakki nu Oromoodha maqaa Soomalee abbootiin isossoonuu jechuudhaan waan mormaniif isaan sun agartee Soomaleen rashan ajjeefamanii jechuudha. Namni yeroo san agartee hin ajjeefamne waan hin ajjeefamne hidhamee ka biraa hafe nama akka Abboo Xulaafaa jechuudha. Seenaa isaan kanaa gantuu ku barbaada. Ka biraa bara chaarteraa addi bilisummaa Oromoo chaarter seenee dhaaba Oromootii Oromoon tokko aadaan keen tokko afaan keen tokko yeroo jedhu qoodu guddaa maanguddoon sadarkaa bulchiinsaa durii gubbaa turte naannoo kibbaa kanatti agartee taphatteetti jiraachuudha. Kun eenyu fa'a nama akka Shalaqa Jaatanii fa'a nama akka Godaanaa Tunii fa'a isaan kunini dargiin ka'uun duratti waan tokko hojjetanii maal wanni isaan hojjetanii naannoo kanatti namni walitti dhiyaatu walijjeessu wal haadhu nama akka Booranaa, Gujii, Arsii, Gabraa, Garrii waan akkanatti ture. Isaan kan walitti fiduun keessattuyyuu Booranaa, Gujii, Arsii walitti fiduuni diini sadeen jedhanii beekanii wal beekanii jechuudha. Isan diini sadeenii miti. Isan obboleeyyan sadeenii. Yoo wanni feet dhalatteyyuu akka gartee waliin ijjeenne waan tokkollee waliin goon waliif waada seenuu qabdan waliif haqachuu qabdan jechuudhaan horii qalanii lafee walitti cabsanii akkasitti gostaan akka isaan agartee isan Oromoodhaan lechuu baatan isan obboleeyyanii jedhanii bar dargii keessa gumaata agartee qood guddaa kana. Hayyume kagootame kakatoo kanaaf itti dabne Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bakkaan kenna kaayoo isaanii digaamaaf nagumaa isaanii Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bariin jiru kakka kenna sabii gabromee jiraatu Oromiyaaf jennee sarree gallee akka soofnu lubbuun seenaa wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha. Kabiraan moomee ergiin intarviiyuu gochuudhaa fi waa'ee kee gaggaafachaan ture nama waliin qabsoo kana keessa turte ifa surraalee adda addaa argadheen jira. Surraalee kanarraan si gaggaafadha. Isa kam akka ati taate natti himne garuu as keessa jiraachuu kee hin beeka. Suuraa kana keessa ati isa kam? Suuraa kana ani qalla jidduu sanii nun kunin nami tokkini Kanaadaa jira naannoo kan kee tokkolleen Ameerikaa jiraata nami tokko ammaaf wayyaan eeggalee jira. Bifa kanaan hidhataniitiin kibba kana hidhannee qabsoo kibba kanatti godhaa turre namni tokko gaaddisaa jedhama ammaan tana kan Ameerikaa jiraata. Afran isaaniitu lubbuun jira. Wal quba qabdu. Dabaree walumaa gara. Baay'ee babbareedu. Galatoom. Hedduu bareedu. Gurmee samee qabsoodhuma kana keessatti yeroo jalqabaatiif leenjifamtee lola gubbaa irratti kan hirmaatte lola hin irraanfanne lola seenaa ta'e lola injifannoo yookaanis gadda guddaan sitti dhagahame kan jiru yoo jiraate akka anaa ibsituun barbaada. Yaa hedduu galatoomi jalqabaa fi 1994 baatii 9 gaaf 21 lolli guddaan nutti irratti ta'e yeroo san marsaa sadaffaa zoonii kibba Oromiyaa leenjifameetiin barnoota jajjabee gubbaa jiraniin. Waan si ajaa'ibu humniti teennaa nam 375 abbaa galaallee waan taateef lakkoofsumnaallee yaadadhaa gammaan. Humniti hidhattee cuftinuyyuu bobbaa jirti Oromiyaa seentee wayyaan inni dhuftii jedhanii humniti muraas tokkos bakka bisaanii qabattee haxiitee jirti. Wayyaaneen namni nu keessa gad qabatee waan dhufeenii fi wayyaaneen mooraan nu dhufte lola
sagali addaan icciitiin nurra geeggesiti. Nam 11 nurra wareegame nam 19 madaa'e. Qaba kaanseen illee sun 94 baatii 921ti. Jaallowwan hedduu qaaliitti nurra wareegame dhuga dubbachuuf. Nama akka Jaarso Waaqoo jechuun uummati Oromoo hedduun hin beeka. Kaaseetta walaleessaadha. Nam walaloo qabsoo hedduu fi uummata hedduu kakaase akka walaloo Umar Suleemaan kanatti kibba kanatti nama hedduu beekamaati. Nam kana nama akka Rooba Birruu Paayileet ijoollee jidduu galaati. Nama Kottoon Boruu, nama Boruu Mallichaa, nama anin olla tokkotti waliin guddan, nama qabsoo waliin bahe barsiisaa kiyyeesse. Nama akka Waganii Watitti, nama akka Maammad Dabballee leenjisaa waraanaa bilisummaa Oromoo fi nama Bardargii illee keessa qabsoo jechuun nama akka Mulu Alaqee, nama akka Edin Waaqoo warra madaa'e nam gar 19 nurraa madaa'e gaafas lol maa jalqabaallee lol ammoo ani hedduu yaadadhullee. Sun lola kan jalqaba keetiiti kan Dr. Maatti. Jalqaba hiyyaati. Jajjabeen akkam turtan? Jajjabeen adda bilisummaa Oromoo cimoodha baay'ee. Jajjabeeni dhugumaan jajjabeedha. Wayyaaniin yoom jajjabee dhageettu karaa deebiti. Nami gariin waraana bilisummaa Oromoo laafa afaallee hin jedha. Garuu wayyaaniin akka waraana bilisummaa Oromootiif jajjabeen bilisummaa Oromoo jabduu isaatii ni beekti. Ummiti yayii gaafa humni yayii keessa ture abbaan muraasa kiyya Magarsaa Waaqooti ammaan tayyuu kee jira. Humni Magarsaati yoo wayyaaniin karaa galte dhugaa. So basaasii wayyaanee jalaan ba'uu deemtee dadhabdu yoo waraanaan dheertuu deemee dadhabnanii deemee nyaata qopheessu duratti bisaan qopheessu jajjabeedha. Namni wayyaaneetti dhufee dandur deemeetiin dhahee humnirra deebisu jajjabeedha. Jajjabeen. Falmakiya falmatabiya gota tu jajjabe 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 abbe lal bobo abo lal bobo wana tota biya kombil summa kenya flafele sani tape waya lal bobo abo lal bobo bilisumata ugalan nisani barakota kenya bilisumata ugalan nisani barakota kenya kilo warega kapsabi bilisumata ugalan nisani barakota kenya bilisumata ugalan nisani barakota kenya kilo warega kapsabi wanti barabaran baratabiya kora sasantumtaniif akkalammin ko beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf hin dhimmamettanii quufni keenya maaffisin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa fuudhe. Akkuma siin jedhe akkuma yeroo baay'ee dubbadhu namni guyyaa tokko naaf qawwee baatee naaf beelee naaf dheebote uummata kanaaf ana biratti kabajaaf ulfina guddaa qaba siifillee akkasuman qaba. Mee akkuma sila siin jedhe kun lola jalqaba keetiiti
qabsoo kana keessatti immoo baay'ee guyyaatiin irraanfanne garuu kana ta'e hin beeku. Guyyaan baay'ee si gaddisiise guyyaan asitti gadditu ammas yoo jiraate sababiin kana si gaafadhuu fi haala amma deemaa jiruuf namoota jiru warra amma dirree jiraniif fakkeenya akka ta'umaaf lakkoon kun waan amma duwwaa miti duris akka jiruuf namni haamilee irraa argatu waan sirraa baratu waan jedhu. Guyyaan akka malee na gaddisiisu wanti narra duude guyyaan akkuma beekamu waraana bilisummaa Oromoo wareegamaan dadhabbiin rakkoon hedduun gaddu. Guyyaan ammoo hedduu ani yaadadhu yeroo lol kan keessa baanu humnitii hidhannoo hin qabne hedduu waan taatee fi ajajaan waliigalaa yeroo sanii Nairobi jira Diimaadha. Toora namni 300 ta'u galchaa jedhan. Meeshaa waan hin jirreef waraan namni 300 ta'u galchaa jedhan. Manatti. Yookaan deemee yoo danda'e hidhannoo ofii hidhatee hidhannoo barbaadatee dhufuutii malee dhaabbii waan namaan jireessitu hin qabdu. Waan namaa hidhachiiftu waan hin qabneef namni 300 ta'u agaluutii jedhani. Gaafii hedduu hangadde warri yeroo saniif gal keessatti ramadameen. Yeroon kunin 94 baatii 11 keessa. Nu ijoolleen naannoo keenyaa yeroo qabsoo baanu toornam 20 waliin ba'e namni 10. Namni yeroo lolii ta'e wareegames ni jira, namni bobbaa Oromiyaa keessa jirus ni jira, namni gariin lakki nu hin deemnu gar deemnus hin qabnu jedhee nu namni 10 ammoo wal mari'achuudhaan qabsoon ka Diimaa waan ka hooggana kanaatii miti. Qabsoon ka Oromooti qabsoon keenya. Kanaafuu ofii keenya hidhannee ofii keenya qabsoo godhuu qabnaa jechuun murteeffannee naannoo keenya deebinee maatii keenya jalaa hidhannoo fudhannee humna Oromiyaa keessa jirtutu jira. Wal ijaarree hooggan tolfannee osoo dhaabbiin beekin waraan Oromiyaa keessa jiru kanaan qunnamtii isaa barbaadannee waraan Oromiyaa keessa jiru kanaan qunnamne jechuudha. Nuumniti sabni tokko. So wanni jechuu barbaade meeshaa ofii keenya ganda keenya deebinee fudhannee qabsoon goone. Gaafii hanguddoo gad gaafa akkasitti humniti ijoolleen barattootaa namni dalagaa mootummaa dhiisee dhufe. Addi bilisummaa Oromoo dhaabbii waan isanii hidhachiiftu hin qabdu waan isanii jiraachiftu hin qabdu deema jedhanii galchan sun hedduun akka dhaga'ame. Awwarra akkasitti galeeyyuu taatu uummati naannoo sun jiru. Wanni an tuquu barbaada immoo karaa biraatiin wanni na gammachiise hedduun uummati naannoo sun jiru yeroo sun teessum taa'ee humniti kun humni teenna yoo dhaabbii waan jiraachiftuun waan hidhachiiftuun iyyuu hin qabne nutti hidhachiisa nutti jiraachisa osoo nutti iyyuu hin himin akkamitti galchanii jechuudha wal gaafattee loon 335 murteessuudhaan waltu guuranii jireenyaaf walakkaas gurguranii meeshaaf hidhannoon bituudhaan akka humniti ta'an hin galle godhanii humni sun humni qabsoo deebisanii godhanii jechuudha naannoo sunti. Hedduu si galateeffadha. Mee qabsoo kana keessa gaafa ilaaltu qabsaa waan turte itti beelaa waan turte itti dheebochaa turte dararama hedduu keessa dabarte qabsoo amma deemaa jiru dhageessu wajjin yeroo kana dhageessu maaltu sitti dhaga'ama? Haala biyya keessatti uummati keenya dargaggoon godhaa jiru kanaan ilaaltise jechuudha. Qabsoon isin itti dheebochaa itti dararamaa daggala Oromiyaa keessatti olloota qabsaa'aa baatanii har'a garuu Oromoon dargaggoon qeerroon biyya keessatti gaggeessaa jiran kana wajjin dammaqiinsa uummata keenyaa gaafa ilaaltu maaltu sitti dhaga'amadha? Hedduu gammada. Maal jennaan wanni kaleessa dadhabatu sun arfirii horattee agarra. Uummati Oromoo kakalee diinaa jedhanuti sun
addi bilisummaa Oromoo diinaa miti dhaabbannaa jedhan barbaadaa jira. Woboon meetii jechaa jira. Woboon dhufa jiraadhee dhaadachaa jira. Dhugaa firiin jaallawwanii agartee jaallan ta'e kakalees wareegaman goota Oromoo kakalee wareegam sun yeroo dhiigii isaanii irra firii horat arga. Maal jennaan maaf hin du'ini hin jedhu ani. Kanan ijjeesin waaqa hedduutti na bira wareegame. Hedduutti qabsootan agartee hayyuun agame du'i. Yeroo lolli sun agartee doonee ummati keenya wayii ta'uu nu doonee ummati keenya bilisummaa argatu. Arri yoo ummati keenya agartee bilisummaa sun arguuyyuu baatu bilisoomuu qabna. Gabroomnee jirraa jedheetti wal qabatee ka'u hedduu gammada. Tole gurmeessa hedduun si galateeffadha horii bulii baga jiraattee surraalee kee akkuma siin jedhe surraa hedduun qaba amma surraa tokkorraan si gaafadha. Jarran kun lamman eenyudha ati isaan keessa jirta kanas gammuma hiriyaa kee irraa argadde wanta ta'eefan si gaafadha. Ani isaan keessa hin jiru jaallan kun lamaan wareegamanii har'a lubbuun jiranii humna jajjabii kan waliin turre namni tokkoon Salloo Jibicha jedhama tokkolleen abbaa biyyaa yookaan Godaana Galgaloo jedhama. Isaan kun nama qabsoo wareegame guddoo in gaddeemaa jechuun baattu waan jalqaba obboleeyyan lamaatti gargar dhale ijoollee kana. Salloo Jibichaan siin jedhu sun obboleessa guddaan abbaa buttaa ta'ee abbaa buttaa 60 ta'eetiin bobba'ee wareegame inni qabsootu dhufee wareegame obboleessi maandha isaas dhufee wareegame. Isaan sadeenuu abba tokko haadha tokko jechuudha isaan wareegaman kun. Obboleeyyan lamaan. Isaan kun obboleeyyanti gargar dhale haati isaanii obboleeyyan bakka tokko wareegaman jechuudha. Yeroo tokko irra wareegaman. Yeroo tokko. Namooti akkatee jaajjaboon ijoollee lol irratti osoo kofaltuu osoo maaltaatu dhugaa hedduu garaas nyaattu. Ijoolleen tun ijoollee waabeetti waliin bobbaanee yeroo adda bilisummaa Oromoo dirqama humni biyya kee jirtuuf daangaa gubbaa jirtu wal qunnamtii saaquu daandii saaquu qabdanii jedhanii dirqamni kenname. Isaan waliin bobbaaneetiin ag waabeetti deemnee jechuudha. Ag zoonii kallachaatti deemnee jechuudha. So isaan gootummaan isaaniitiif akkaataa wareegama isaanii hedduu garas nyaattuu fi hedduu namni agartee hedduu namatti dhagahamtu. Namooti agartee akkasitti hedduu namatti dhagahaman hedduu jira. Nama akka Ifreem Adoolaa, nama akka Qareebaa, nama akka Hilaal Kaffaalaa, nama akka Dhaabaa Amantii. Namoota hedduutu jira agartee ijoolleen jaajjaboon nama akka Subii Waaqoo Hilaal Kaffaalaa kana jechuudha. Hilaal Kaffaalaa kana nama hedduu jabaatiif hedduu gootaa nama bakka tokkotti nama 12 waliin wareegame jechuudha. Jaaluu Qareebaa kana nama Jaal Ifreem kana jaallan kun nama Jaal Abduu Naqataa jaallan kun jirtu jaallan hedduu jaajjabootii fi hedduu tasfa'uun camadaa fa'aa akka tasfa'uu fa'aatti fuudhanii agartee qalbii ukkaamsaniitiin fuudhanii umriitti murteessanii maayidhaa keessatti iraaraa jiru jechuudha. So jaallan akkanaa kunini jaallan hedduutti jaallan dhugaa seenaan isaanii dagatamuu hin qabnee fi seenaan isaanii tuqamuu qabu hedduutti jira.
Ayyee hedduu galatoomii kanneen qabsoo keenyaaf wareegaman hedduudha. Egaa atis hedduu isaanii maqaa nan'aa jette fixuu hin dandeessu. Waaqayyoon lubbuu isaanii jannata nuuf galchu. Kan dhumaa suuraa kan dhumaan qaba nama kana hin yaadatte yoo ta'e. Namni kun jaarsa xaaxoo jedhama. Jaarsa xaaxoo jechuun nama gara daangaa Oromiyaa fuul Boornaa kanatti yeroo adda bilisummaa Oromoo dirqama kenneetiin dubbeen asii banamuu qabdi jedhan mucaa isaa qabatee mucaan isaas ni wareegame qabsoo Oromoo tanaaf qood guddaa kennee fi fuul kibbaa kanatti gartee uummata ijaaruun waraan ijaaruun waliin rakkachuun waliin dhukkubsatuun qood guddaa taphatee qood guddaa dabarsee fi nama jaarsa xaaxoo jedhama. Namoota akka isaa hedduutu jira fuula kanaan nama akka isaa fuul Boornaatiin nama akka Xula Duubee Badda Gujiitti nama akka Qaasim Mahammad amma wareegamee jira nama akka Dheengee Huseen Saafaroo Tulluu warra hedduutu jira warra agartee kibbi kanatti qabsoo kan dhaabuuf qood guddaa dabarsee fi waan guddoo hojjete dhugaa dubbachuuf uummata kan ijaaruun uummata yeroo adda bilisummaa dhaabbii waan tokkoyyuu wal jiraachisuu hin dandeenyu wayi tokkollee wayi namni jiraatuun hin jiru jedhan daabballee dhaabtuun qabdu jajjabduu fi warqoot guddaa kennan keessaa nama akka Dheengee Huseeniitii fi nama akka Jaatanii Kunnoo kan fa'aachuudha. Gandir deemanii bonqoolloo mana irra xaasaan kadhatanii akkasitti waraan bilisummaa Oromoo jiraachisaa ba'an. Kanaafuu isaan Jaatanii nu harka diinaa jira. Namni akka Dheengee haati Saafanoo faallee lubbuun hin jiranii garuu jiraataniyyuu seenaa isaanii tuqamuu malee akkanatti wanni jechuun miti warra waraan bilisummaa Oromoo jiraachisuu fi qood guddaa dabarsan nama akka Galgaloo Tanuu hedduutu jira jaallan yaa. Hedduu galatoomii Gurmeessa hedduun si galateeffadha horii bulii egaa fuula kee gaafa ilaalan dargaggeessa fakkaata waan baay'ee keessa dabarte bu'aa bayii baay'ee keessa dabarte. Namoota hedduu si biraa wareegame waaqayyoon lubbuu isaanii jannata nuuf kaa'uun jedha. Ati immoo jiraattee as ga'uu keetti baay'ee nan gammada. Hiriyaa kee tokkotu jira kan dhumaa kan si gaafadhu. Isa gaaffiif deebiin godha gaafan jedhu Gurmeessaa malee sa'an hin ta'uu jedhe ifaa jireenya. Mee waa'ee isaarraa maal jetta? Ifaa jireenyaa dhugumaan ifaa jireenyaati. Dhugaa dubbachuu fi ifaan osoo Oromoon hedduun akka ifaa jiraatte sila gabrummaa arnurratti geessuu jedhani maal jennaan ifaan nam jaarsaaf saalfatu nam jaartiif saalfatu nama diqqaa fi guddaan jedhu ergatu nama rakkataa gargaaru ati Oromoo taanaan waan namni hedduun beeku ani yeroo hedduu wanni naa firfaan irra wal lollu yeroo Keeniyaa turre ifaan goota hayyuudha waraan bilisummaa Oromoo ta'ee hidhamee wanni ifaan hin ta'in hin jirtu ammoo ifaan nama namni hedduun akka itti beeku namaaf malee inni Oromoof malee ofiif hin ta'u jedhanii ifaa maal ofiif hin ta'u jedhanii isa wanni jechuuf hin ta'inu ifaan guyyaa mallaqa nu qabnu kun kudhanii ka mallaqa kun kudhanii kiraa mana kafaluu deemnu ifaan karaatti namni tokko rakkoo qabaa innaan kenneefi jedhee kiraa mana waan kafalu fadhamnetti jira. So jaalawwan wal jaalannu agartee ta'a akka ifaa hedduutu jira nama akka Ibsaa Yuusufitti jira nama akka Firoomsaatti jira Ibsaalleen as Ameerikaa jira Firoomsaalleen Awustiraaliyaa jira ifaan ammoo nuu kan cufaafiyyuu abbaa ta'ee yoo xiqqaatti miseensa bilisummaa Oromoo kan dhaabdii dirqama ittiin kennin kiraa mana irraa baasee hojjadha inni dalagaa banee fi bakka hojii fidee mallaqa inni hojjetuun barbaadee mallaqa kennee fi liqeeffatee huccuu bitee uffisee qoodii ifaan baqattoota keessattuyyuu ilma Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin miidhamee fuul
baqa naannoo Keeniyaa ture godhe wanneen tokkolleen dagatu miti dhuga dubbachuuf. So ifaani nama hayyoodha, nama beekaadha, nama wanni Oromoon irra kee jirtuun dhukkubsitu. Ani yaadadha yeroo tokko ifaan nam dhiyaati. Karaa lama jiraata. Afooshaa galuu qabdaa jedhaniin ijoolleen dhiyaatu naannoo ongumuu kan jirti. Afooshaa maaf hin galle jennaani maalan Oromoodha karaa lama jira yoo hundi Osman naa awwaalanii wannan ongumuu deebi'uuf maalii jedhe. Nama gartee waan naannummaatiin mormu nama ifaan Oromoodha. Walumaa galatti ilmu Oromoo gartee ilmu Oromoo qulqulluu fi nama hayyuu Oromooti jedhee ifaa dhugmaanuu guddoo jaaladhaan. Sababiin kana si gaafadhee fi waa'ee isaas namoota anis akkuma amma natti himtu kana nama baay'ee irraa nagaa amala akka Oromootti qabnu tokkotu jira. Nama ergiinni du'ee faarsina malee gaafa inni jiru miti. Namni tokko gaafa jiru yoo gaarummaa isaatti himtee more hojii gaashaa hojjeta namoota biraaf illee barumsa ta'a. Ergiinni du'ee hidhii wal tuuxanii nama akkasii ture irraa nama tokko wanta inni hojjetuuni nama bareedaadha waan akkasii hojjete hojjete warri kaan illee haamilee argatanii akka isaan hojjetanii fi ifaadhaa fi hiriyooti kee warri biraa sunis Awustiraaliyaa warri jiranis guyyaa tokko dhufanii qaanqee ishee irratti haasa'u jedheen abdii qaba. Siin illee hedduun si galateeffadhaa ammas horii bulii ulfaadhu waaqayyoon maatii kee irra si haa jiraachisu gara fuula duraattis walagarree dubbannaa waan baay'een sirraa nan baradhaa anis akka nama tokko akka Oromoo tokkootti ergaa uummata Oromootiif qabdu. Uummata Oromoo keessatti iyyuu qabsaa'aa fi turte beela'aa turte dirqama qabsoon kun sirraa eeggatu baateetta hamma tokko gaa amma tokkuman jedha isa kaan sumatu beeka dirqama kana fixxee har'ammoo biyya Ameerikaa keessa jirta uummata keetiif ergaa qabdu dhaamsa qabdu carraan siif kenna isa booddee nagaa walitti dhaammanna. Dhaamsa uummata Oromootiif qabu gabaabaadha. Uummati Oromoo dhugaa gabrummaa jira, du'aa jira, miidhamaa jira. Dhaamsa uummata Oromootiif qabsaa'ota Oromoolleef dhaamsi qaba. Qabsaa'ota Oromootiif dhaamsi qabu dursa. Qabsaa'oti Oromoo jaallan kalee nu bira wareegamtuun yaadachaa hirbuu jaallan kalees nu bira wareegamtu waliin seenni yaadachaa waan hedduu miidiyaa kan irratti deema waan Oromoo diigaa Oromummaa diigaa irra yoo qood fudhachuu baanne bifa Oromoo waltiin finnu malee waan Oromoo addaan baasaa keessatti maqaan keenya yoo dhaamu baate maal jennaan jaallan kalee nu bira wareegamtee waan nu bilisoomniseeti. Jaallan kalee nu bira wareegamtee waan nu tokkummaa qabniseeti. Sun nu dhaamatte jaallan. Walaloo tokko hedduu jaaladha. Sagalee illee qabu maal dhaaman jaallawwan qabsoof kuufani. Oromiyaa falmachuuf hadhaa du'a kan dhugani. Dhaadannoo teenna kaasaati galiin nugaa jedhani. Gartee
jaalala sun nu dhaamatan yaadachaa namni ammaan ta Facebook gubbaatti ba'e waan adda addaa waliin jedhe ati islaana ati kiristaana osoo Somaaleetti qabsoo bilisummaa Oromootiif uummata Oromootiif deemaa jiranu islaamaaf kiristaanii gargar baa jennaan nu hunduu Oromoodha jedhanii wareegaman Oromummaa caalsifataniiti. Namni waan karraa gochuu jiru an dhugumaanuu ilma Oromoo qulqulluudhaan jedhu nam diinii hojjechiisuu jiru nam tokkummaa uummata Oromoo barbaadu nam wareegamii ilmaan Oromoo wareegamii jaalawwan kan qabsoo irratti wareegaman agartee hin dhimne warra kanatu waan kana hojjechaa jira. Kanaafuu nu halee jaalanullee jibbinullee namni agartee isan Oromoodhaa jedhee Oromummaa keenya nu barsiis Oromummaa keenya nutti adda bilisummaa Oromooti. Alaafatu war addaan ababaatuuti. Jibbinee waan gonto kollee qabu. Maan jennaan na waan kalee arra waan amtuu nu yoo dalagamte kaayoontu hin dalanne jaallan kalee wareegame hin dalanne dhaabdi sun tanama gubbaa jiruutii miti nam kalee isii jedhee wareegamee dabree duwwaadha. Kaayoontu tanama gubbaa jiruutii miti maal jennaan namni arra gubbaa jiru akkuma nu agarra kanatti gargar ba'ee dhaaba adda addaa himachuu danda'a. Garuu jaallan kalee qabsoo tanaaf dhaaba tanaaf uummata kanaaf wareegaman ammaan booda deebi'anii kaawoo ta'uu hin danda'an adda bilisummaa Oromoo tokkoomee ta'uu hin danda'an shanee ta'uu hin danda'an qaacaa ta'uu hin danda'an adda bilisummaa Oromoo Democratic Republic Oromiyaa ijaaruuf wareegaman sun beekan jechuudha. Sunumatti qubnu qaban. Kanaafuu jaallan waan amtuu waliin jennu irraa qusan nuti jedha. Awaleen nuti jedha. Miseensi adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf miseensa adda bilisummaa Oromoo miseensa adda bilisummaa Oromoo ati miseensa adda bilisummaa Oromoo nama adda addaa hooggan adda addaa qabaachuu dandeenyaaf. Hooggan adda addaa qabaachuun yoo nu beekne cubbuu miti. Garuu uummati keenya dhumuutti jira uummati keenya duutti jira. Tokkummaa malee wanni Oromoo bilisoomsa Oromiyaa bilisoomsa hin jirtu. Kanaafuu bakki jirrutti dhaaba jala jirrutti anam yeroo garii in ajaa'iba nama Daawit akkan ta'ee Galaasaan akkan ta'ee Kamaal akkan ta'ee jedhan. Angulmee isaan akka itti ilaalu warri kun badii hin qabu. Namni badii qabu nuu. Namni badii qabu namni achirra isaan kaa'e nuu malee isaan Daawit ana achirraa malee dheen boonni Galaasaan ana achirraa malee dheen dinni irra buusuu namni danda'u miseensa dhaabtanaati irra buusuu namni danda'u deeggara dhaabtanaati bakki jirutti. Kanaafuu nu akka ilma Oromootti uummati keenya dhumachaa jira du'aa jira Oromiyaan nu eeggachuutti jirti. Miidiyaa irratti taanaan bakki jirrutti taanaan kan wal beennuuf kan wal hin beennellee tokkummaa awaare nuutii tokkummaa atabannuutii amantiin naannummaaf gandummaan gar tokkollee nun baaftu gar tokkollee nun hin deemtu. Kan miseensi dhaabota siyaasaa hooggantoota dhaabota siyaasaatii dhaamuu barbaada kana. Yoo wareegamni uummati Oromoo wareegamuu jiru kan unaasif taate Oromiyaan saamamuu jirtu kan unaasif taate wanni furmaatu nu qaba wanni nu barbaachisa tokkummaadhaa jedhaan uummata Oromootiif. Uummati Oromoo qeerroon Oromoo waan guddoo taate wareegam guddaa kafalaa jirti. Wanni nu baasu wanni beesummaa jala isaan baasu uummata Oromoo tokkummaadha. Yoo isaan wal qabattan yoo isaan tokko taatan yoo isaan amantiin wal qooduu baattan bilisummaan nutti kanuu jirtu nutti dhiyoo jirtu bilisummaan. Yoo ammoo nu amantiin wal qoodnu yoo nu gandaan kan wal qoodnu taate bilisummaan nurraa fagoo jirti. Dootii namaallee in guddatti malee nutti hin xiqqaattu. Kanaafuu awal qabannu tokkataa nuti jedhe tokkataa wal qabadhaa agi bilisoomtanitti
Agi bilisummaan dhuftutti guyyaan dootiin Oromoo jala galtin jiru. Kanaafiyyuu akka bilisoomtanii wal qabattanii akkuma du'u jirtan kana wareegamuu jirtan kan wareegam kan qabattaniitiin jabaattanii uf bilisoomsuuf tattaafadhaa jedha. Dhaab keessan ta siyaasaa, organ keessan ka dhaab siyaasaa gorfadhaa akka isaan tokko ta'an, akka isaan wal qabatan akeekaa fi'edha. Ka sadaffaa hawaasuma Oromoo ta'ee hawaasa Oromoo kabiyyala jiru. Dhaamsi dhaama. Uummati Oromoo kabiyyishee jiru duutti jira. Yoo asii angurmeessaan bilbilee nageelletti bilbilee Booranii akkan ta'e, Gujiin Booran akkan goote, Arsiin Booran akkan goote, Shawaan Booran akkan gootee fayyadaati. Bu'aan hin argadhu hin jirtu achi. Uummati Oromoo kaduu wal qabatee waliin duutti jira. Diinii uummata Oromoo gabroonfachuu jiru, Oromiyaa saamuutti jiru. Oromiyaa qabatee bakki cufaa saamuutti jira, ijjeesuutti jira. Nu biyya la cimne uummati Oromoo kabiyyishee jiru diinaa rakkoo diinagdee qaba. Yoo danda'an ka jaarrataati. Yoo as cimne dhaab siyaasaa kanatti Oromoo bilisoomsa. Kanatti Oromoo bilisoomsaa jennee buusii buumnuun Oromoo ka gargar qoonni taati. Yoo feesbuukii gubbate innee tinnu ati islaama ati kiristaana ati akkasii ati ijoollee kan sunii teennee ka wal arrabsin taati. Oromoon naasiftu taduu jirtu. Oromiyaan naasiftu. Namni Hayila Sillaaseen miiliqman isaatii namni ijjeesin. Hayila Sillaaseen namni ijjeesin. Dargiin namni ijjeesin. Wayyaaneen namni ijjeesin. Ilmi Oromoo hin jira. Wanni hundinuu yommuu bilisoomne bareeddi. Aangoonis, qabeennis, qarummaanis garuu sabii keenya du'uutti jira. Sabii keenya saamamuutti jira. Please waan miidiyaa irra dubban waan biyyatti bilbinnee bifa adda addaatiin uummata Oromoo gargar qoon waan biyyatti bilbinnee uummata Oromoo haa diinii iraarsuutti jiru waan biratti haasofnee iraarsin adiqqeeffannuuti. Namni waan hamtuu dubbatu, waan hamtuu barreessu, waan hamtuu haasa'u koomentii deeggarsa jalatti qoruu haa dhiibnuuti. Namni waan akkasii haasa'u yoo gorsine dadhabne bilook ofirraa goonu atleast. Kanaafuu an kanum dhaamadda waan gara na gubu kan akkan baafadhee haaqisna gooteef hedduu galatoomii ulfaadhis hin jedhaniin. Gaafota kaleessaa yaadannee alaa fi keessaan namuutu wal taane qabsoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu deessinee saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaanee falmannee gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salphannee.
keeti qeyroo oromiyaa lammiin si abdatti mataan bul lammiin si abdatti mataan bul